Nagaan siniif haa baay'atu. Maatii furtuu akkam jirtu? Nagaa keessanii jira ani nagaa kooti. Galata Waaqayyoo isinis baga jiraattan isiniin jechuu jaaladha. Tole egaa jireenyi keessan badhaadha. Baga nagaa taatan galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa yaada xiqqoo tokko qabadhee dhufeera. Abbaa kootu akkana jedha ture. Innis akkas ture. Mucaa koo jedha. Jireenya kee keessatti qormaanni kamiyyuu gara jireenya kee gaafa dhufu si barsiisuuf malee si balleessuuf miti. Si jabeessuuf malee si laaffisuuf miti jedha. Maaliif jette abbaa koo yeroon jedhuun yaadatti qabadhu. Gaafa wantoonni kun sirra ga'an jecha koo kana yaadadhu jedha ture. Abbaan koo irraa lubbuudhaan jiraattee haalan tokko keessatti biraa dhabus jechoonni isaa garuu hanga ani lubbuudhaan lafa kanarra jiraadhe gaafa guyyaan koo ga'ee immoo gara isaa deemutti anaaf jabina kooti jechuudha. Oromoon akkana jedhamitiire lafa itti kufte osoo hin taane lafa itti mucucaatte sana qabadhu jedha. Maaliif jennaan iddoon itti kufte sana osoo hin taane jalqaba isa mucuceesse sana qabachuutu barbaachisaadha jechuudha. Egaa jireenya keenya keessa bu'aa bahii garagaraatu wantoota baay'eetu jira. Garuu tokko kan nu balleessu hin jiru. Jabina nuuf ta'a, cimina nuuf ta'a malee otoo kun ta'uudhaa baatee muslaa gooftaan Yesuus Kiristoos har'a darbee dubbiinsaa hin jiraatu ture. Kanaafuu maal gochuu qabna? Jabaachuutu nurraa eeggama jechuudha. Gufuun gaafa nu dha'ee fuulduratti nu darbata. Duubatti nu deebisu jechuudha. Qormaanni jireenya keenya keessatti yoo baay'ates jireenya keenya keessatti bu'aa bahiin baay'ee yoo jiraates maal ta'a jechuudha? Nu jabeessa. Fuulduratti nu darbate gufuun. Garuu rakkoo inni guddaan gufuu sana isa nu dha'e yookaan isa fuulduratti nu darbate sana yoo achitti dhiisnee darbinedha jechuudha. Fuunee gatuun karaarra dirqama nutti ta'a. Maaliif jennaan nu miidhuudhaaf miti kan nu dha'e. Rakkoon inni guddaan garuu yoo achuma teenye madaa sana kulkulfannee madaa sana sukkuumachaa oolla ta'edha. Kanaaf gufuun nu dha'us fuulduratti nu darbata malee nu balleessuudhaaf miti. Jireenya keenya keessatti wanti kamiyyuu yoo mudate yoo nutti dhufe nu barsiisuuf fuulduratti tarkaanfii tokko akka tarkaanfannu nu gochuuf malee nu balleessuudhaaf miti isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan isinaa eebbifamu. Bara lafa kanarra jiraannutti jireenya keenya keessatti wanti kamiyyuu yoo dhufe jabaachuutu nurraatii eeggama jechuudha. Kanaaf gadi jechuu fi jabaachuu, obsuu isaan kun hundi jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. Isa gaarii nuuf ta'e qofa immoo gammachuudhaan simachuu qofa otoo hin taane isa hamaa hundumaa, isa rakkoo qabu hundumaas gammachuudhaan simannee furmaa